kaayyoon samaa inni namni yeroo baay'ee rakkoo jira jechuudha inni rakkoo sana keessa jiru jireenya akkamii keessa jira haalli jireenya isaanii maal fakkaata isa jedhu ilaaluu qabna tokko waan lafarra jirullee nu banna lammata immoo qaamni kun rakkoo nageenyaa kun lafumaa ka'ee dhufa miti qaamni adda addaa kana keessatti qooda fudhata waan ta'eef qaamonni adda addaa rakkoo kana keessatti qooda fudhatan illee rakkoo kana hubatanii waan akkaataa amma deemnurraa namoonni yoo qoqqobanii jireenya uummataatiif nagaa waaraa buusuuf akka waliin hojjetaniif dhiibbaa akka gootaniif jechuudha. Waltajjiin har'aa kun warras jirtan baay'een keessan namoota yuunivarsiitii irra jirtanidha, beektotadha, namoota yaada fiddanidha, namoota uummanni dhaga'u jenneetu namoota 10 caalaan waamnes jechuudha. Isin yaada kana fudhachuudhaan akka dhuunfaa keessanitti ga'ee keessanii akka immoo dhiibbaa gochuu dandeessanii yaada kana namootatti iyyuu kaasuu qabdu jechuudha. Lakki uummanni keenya kana keessa jira rakkoo kanaaf furmaata ta'uu qabna qaama hundumaa irrattuu aangoo fi dhageettii qabdaniin uummata irratti dhiibbaa akka uumtaniif jechuudha waltajjii kana kan qopheessine. Akkuma aadaadhaanis beeknu maanguddoon yookaan luboonni maal godhuu danda'u hoggaa jedhanii walitti bu'iinsa furmaata isaanii kan kennu jaarsii maanguddoon beekaan walitti bu'iinsa san akka gara biraa hin deemne walitti fidanii bitaa mirga warra walitti bu'e san laaluudhaan dubbisuudhaan akka furmaata argatu godhan dubbii walitti bu'iinsa uume suni gara furmaataatti akka deemu gara araarri akka bu'u araara irratti hojjetu jechaadha reconciliation walitti dhufeenyi uummataa akka jabaatu akka wal gargaaru akka wal keessa nagaan jiraatan akkaan tokko tokko kabajee jiraatu kan godhu maanguddoodha jechaadha luboota. Nama nagaa ta'uu qofti gahaa miti yaa Oromoo. Ani nama nagaati homaa balleechaan qabu jechuu qofti gahaa miti. Nagaanyi hoo bade dhugaan hoo badde dhugaa san cinaa dhaabbatti immoo hin dhaabbanneen gaafatama qabda. Ani lakki homaan balleechinee ani nagaan qabatteetuma taa'uun qofti gahaa miti. Hoo dhugaan baddee waa dhugaa sanii tumsuudhaaf cinaa dhaabatte immoo hin dhaabbanneetu jira. Amma akka aadaa Oromootitti Oromoon nama 200 ta'ee karaa waaqatii ba'a malkaatti. Namni 2 kan wal dhabe hoo jiraate waan hin dhaga'uufii jedhan. Laalamma nama 200 bahee nama 2tu wal lole. Nama wal lole san keessa namni 2 wal lole tokko dhugaa qaba tokkotu balleechaa qaba malee. Amma namni 99 nagaa 199 nagaa qaba jechaadha. Balleechaan nama tokko. Garuu waan namoota tokkichisanii fi nama 199 saniin dhageenye jedhama. Maaliif hoo jedhame badii isin jidduutti baddesanii maaliif calliftanidha. Isin hunduu gaafatama qabdanidha. Oduu namni 199 suni dharasan callisee ilaaluu baate dharti sun achi keessatti hojjetamuu hin dandeechu. Dharaa hojjetuu qofa oduu hin ta'in dharti hoggaa hojjetamtu dhugaan hoo baddu callisanii ilaaluun yakka mataa isaati. Nagaa dhabee ifiyyuu keessa jiraachuu dhabee oorruu isaa qotachuu dadhabee loon isaa itti saamamee lafa taate wayita taatu qalbiin keenya nama keenya hundaa yoo ni caba jecha traumatize taanee jirra jecha nama keenya gadu mana qabeenya nama keenyaa ka gubatu dubartii akka malatti duutu ka ajjeefamtu ka waa takka lola kana keessaa homaan qabne hoggoo arginuu qalbiin teenya bakka jirrutti mana keenyatti bakka itti deemnee walitti haasofnu yoo hin qabaatin illee mana keenyatti bakka teenyutti qalbiin teenya nu cabdi. Dura ufumaa keenyafuu waan nurraa eegamu waan gaarii hawwuu garaa fayyaadhanuu waaqa kadhatu nagaan nu oolchi jedhanii nagaa hawwuu nama dhufanitti kuni karaan kuni gaarii miti akka jaarsatitti ijoollee akkanatti bulaa akkanatti oolaa kana godhaa jennee namuma ergaa nurraa fudhatittuu mataa keenyanuu waan hojjetuu qabnu hojjetaa jirraa dirqama keenya akka jaarsa tokkootitti ba'aa jirraa jennee kanaa of gaafatuun gaariidha. Amma rakkoon biyyarra ga'u kuni wanni gaariinis
wanni gaariin tokkoon keenya hojjetanetu walitti ida'amee tooyi biyya sanii waan gaarii ta'a. Wanna badaasanis waan tokkoon keenya badooma sanitti gumaachinetu walitti ida'amee tooyi biyya kana badaa ta'a. Gumaata qabna keechaa waan biyya kana jettu kana mootummaa qofaa miti hundu gumaata qabna harka keechaa qabna tana manaani. Hanga tokko waan nurraa godhamuu qabutu jira akka nama tokkootitti goonee dirqama keenya baanee nama nutti dhiyaatu gorsinee waan gaarii dubbachuu qabnu dubbannee kuni sirii miti jennee morminee lakkii akkana wayya jennee dubbannee kunuu itti gaafatama barbaachisa waan nurraa eegamu badii nama dhufe kuni nama tokko lamatu fide jechuu qofaa miti mootummaadha kaan jechuudha miti namni kun hunduu haga ta'e gumaata qaba. Waan gaarii soggaa walitti gumaachina wanni gaariin uumamaa wanni badaan kunis uduu tokkoon keenya ittiin gumaachin badaa ta'e toon argamne qooda akka qabnuti dura nama biraatitti quba qaburraa anumtuu maalan hojjechaa jira maalan dirqama namummaadhaa bahaa jira yani of laaluun barbaachisaadha. Gadaa jalatti wanti ture amma hin jiru. Safuun abbaa manaa fi haadha manaa gidduullee hin jiru. Safuun jaarsaaf jaartii gidduu hin jiru. Safuun ijoollee fi abbootii gidduu hin jiru. Kanatu badee kana qajeeshuun immoo mareedhaanii walitti dubbachuudhaanii wal barsiisuudhaanii duudhaa durii sana lakkii akkasin turre safuun akkas miti jedhanii abbootiin ijoollee isaanii barsiisuun barbaachisaadha. Kanatti deebi'uun nurra jira duudhaa duriitti deebi'uun nurra jira. Warri amma humna qaba jedhee walloolleen kana jidduutti uummanni itti rakkatu kana gama dandeettaniin isin hayyoota namoota adda addaa illee arguu dandeettanii biyya bulchaa jirtanii jaarsi biyyaa ganda keessatti dhageettii haa ta'uuti dhageettiin aadaan teennallee waan baddeef aadaa ormaatiin waan dhaalamteef namni jaarsa dhaga'uun hayyuu isaa dhaga'uu dhiisuu danda'a jecha haa ta'uuti gama danda'ameen dhiibbaa godhuun nurraa eegama jecha wanti tun numatti as deemaa jirti na fakkaata. Karaa dhugaa malee kan nama baasu hin jiru. Ilmoo teechan caalaa waa hundaa caalaa haqatu caalaa. Haqa qabattan wanni hunduu argama. Jee kan Oromoon dur nu kaa'e sani karaa dhaqa soban gala nama dhiba nuun jee sani somni nama baasu nuun jee san fudhachuu dinneeti nuyi hin beekna dharatu nama baasaa dharatu abshaalummaatu nama fayyada jennee deemnee suni amma rakkootti nu fidee sillifamne karaa deemnu dhabnee sunis nu baasuu waan dideef malee oduu karaan kun nu baasee'u adha kanaan dubbannu warri karaa dharaatiin deeme hunduu amma fala dhabeet fala barbaadaa jechuun kan dhufeef maaliif hin baafne kunis karaan sobaatis karaan dharaas durumaa nama hin baasu ammas hin baasu of duras hin baasu dhugaa hadhooftuu fudhannee dhugaattoo deebine malee nagaas argachuu hin dandeenye. Rakkoo guddaa kana keessaa ba'uudhaaf walbanne sii beekatu baay'ate. Anatu sii beekatu baay'ate. Uduu abbaan kiyya jiru ana afoo dubbadha. Uduu haati kiyya beektu hin jirtu ana afoo dubbadha. Uduu kasilaa afoo taa'ee waa karoorsee waa jedhee waa bulchu jiru ka jalatti anatu sii beeka jedhee isa mataa keessa gadi dhawutu guddate. Karaa siyaasaatiin illee siyaasa keessa illee turree gara jireenyaatiin illee uummata duudhaa qabu keessatti dhalannee guddannee arginee warra baratee illee hayyuu hedduu waliin turree ima jedhamaa ima haasayamaa wanni haasamu qabatama ta'aa hin jiru. Waltajjiitti mari'atamu san bira achi taree qabatama lafarratti mul'ataa hin jiru. Haa ta'uutii lubbuun illee guyyaa abbaa irratti baatu qabdi. Ittuma deddeebanii akkana walitti iyyuu gaariidha waan ta'eef ittuma deddeebinee walitti iyyuu danda'uu qabna waan ta'eef dhuunfaan illee ta'ee dhaabbileedhaan baltokkeen illee ta'ee gareedhaan wanti nageenya Itoophiyaa keessa jiru waan iyyuu qabnu jechuu barbaadeetiyan. Amma maal jedhamni nuti godhu nagaa wal gaafata. Nagaan bultanii, nagaa ooltanii, nagaa qabdaa, nagaa wal gaafadhaa jedhanii miti. Kana jechuun maal jechuudha? Nageenyi hagam hawaasa kana biratti akka ulfina qabu hawaasni kun hubateeti nagaa wal gaafata. Wanna biraa miti.
maal nyaattee maal dhugdee maaloo miti ka si gaafatu nagaa qabdaa si gaafata malee nagaa gaafadhu jaan warri kun nagaa bultanii jettaan warri kun nagaa ooltanii jettaan hoo biraa deemtus nagaan oolaa nagaan bulaa jettee biraa deemtu nagaa hawwitaaf malee wanni biraa wanni namni namaa hawwu hin jiru wanni nagaa caalu hin jiru bakka nageenyi hin jirre homaan jiran nageenyi immoo dhugaan addaan hin baan hoo dhugaan hin jiraatin immoo nageenyi hin jiru kuni beekamuu qaba amma jaalannus jibbinus hookanii karaa dharaa deemnee dhalootas balleechinee biyyas balleechinee baduudha hookan dhugaa hadhooftuu liqimsinee dhugaatti deebi'uun dirqama ta'a filmaanni biraa karaa abshaalummaatiin karaa muraadhaan karaa biraa mummurree bakkeen nagaa itti finnuu fi guddina itti finnu hin jiraatu dhugaa malee karaan biraa hin jiru tokkollee nun baasu kan biraa. Gaafa kurmi lamaa wala'eetiin jedhee margatu jalatti bututa jedhanii kaasan dhugaadha. Yoo qaamni siyaasaa akka barbaade wala'eetiin jedhe kunooti daa'imti teessan akka malee goorramaa jirti. Jaartiin gadi baatee galuu wallaalte jaarsi gadi ba'ee galuu wallaale. Amma gizee waan amma agarru kanarraayis gizee teenyee ilaallu bira dabree jira. Gizee badiitirra geenyee jira. Namni kaammoo haga badii itti deemtu kana oduma arguu taa'uun nama dhiba. Nuyi amma dura tokkoon keenya ufumaafu waan irraa eegamu godhaan jira jechuudha. Oduu hundi keenya waan nurraa dhoogamu goone wanni gaariin nu walitti hojjennu sun walitti dhufeeti biyya tana fayyisa. Wanni badaan nu hojjennu walitti dhufeeti biyya tana balleessa. Kan nama tokko qofaa miti. Indirectly akkuma duratti jeessanii badiillee hojjetu hoo baanne badii agarree hoo dhiifne badii laallee hoggaa callifne yakkamaadha akka Oromootitti. Namni badii laalee ani nagaan qaba jechuun qofaa hin ta'u. Ani waan namaa keessa nan galchu jechuu hin dandeechu. Nama eegataa ta'e waan namaa keessa galuu qabda wanni namaas ilaala. Amma iddoo kam jirraa maaltu ta'aa jira kan jedhu akka piroojeektiin sila ilaalchisetti keessatti rule of law kan jedhu seera kabachiisuun seeraan adeemuun maatiidhaa ka'ee hawaasa keessatti hawaasa keessarraa ka'ee immoo mootummaa irratti kana hundumaa gararraadhaa gara gadiitti gajjallaadhaa gara oliitti adeemuu hin barbaachisaa. Eessatti jallate kan jedhu immoo mareedhaan malee hin argamu. Dhugaan immoo mareedhaan malee bahuu hin danda'u. Sammuu keenya keessatti tokkoon keenya nagaan buluuf nagaan ooluun akka waan guddaa ta'e hundi keenya beenna. Rakkoo uumamu kana nus qooda keessaa qabna. Afaanumaanuu wanni kun oduu namni kanan godhin jedhu barnamni dubbatee barnamni waasan godhuu hin danda'u. Irraa of qusataa bara. Si galee qooda keenya amma nuyi maaltu nagee jenna maleedha. Dirqaman qabaa arti hoggaa hojjetamtu ilmi namaa biratti hoggaa miidhamu dhugaan kan waaqa ta'e Oromoon dhugaa sun kan nama tokkooti miti dhugaan kan waaqa lafaati jaa. Namni tokko miidhamee jechaa waaqatu miidhame lafatu miidhame dhugaatu badee jechaadha. Kanaaf dirqama qabna nuumtu kana goonaa nu amma. Abboodis waan kana kun hojii sirii miti jennee namni ganda tokko jirru oduu hoggaa balleessan tokko hidhataa ta'e haa jedhu nama tokko haa ta'u hoggaa balleessi kana dhiisee oduu hundi dubbanne namni sun godhuu danda'a hin danda'u. Kanaafuu hundi keenya waan nurraa eegamu godhaa jirraayidha. Of gaafatu kan qabnuuf kanaaf. Kanaaf namni dhugaa nagaa qaba jechuu qofa oduu hin ta'ini nagaa badeefisi itti gaafataman qaba anumtuu dubbachuun qabaa. Baanii galuun nagaa yoo jiraate horanii qabeenya bobbaafachuun yoo nagaan jiraate kun amma akka dhaga'amutti hundi keenya yoo akka dhageenyutti nagaan hin dhibee. Maali lafa nagaan dhibe jaarsi hin jiru jedhu biyya keenya dur ijoollummaa kootti jaarsi waanuma hundumaa araarsuu kan danda'u dhugaa dubbatee margarra taa'ee muka jalatti
araara fiduu kan danda'u jaarsoliidha. Jaarsoliin hin jiranii. Yeroo akkuma nooyyee jedhanii jaarsa lafarraan fixinaa jettedhanii jaarsi mala guddaa waan qabuuf lafarraan fixinaa jette. Amma jaarsa mala qabu jaarsa malaan hadha biyya tana gaggeessuu danda'u akkuma dura isinii kaase yoo irraan fudhannee yoo hin kabajnee yoo isatti hin bullee siyaasni sun qofti gatii hin qabu. Siyaasa barbaadan haa qabaatanii cima addunyaan dorgomi haa qabaatanii duudhaan biyyaa yoo hin kabajamne duudhaan hawaasni sun kalee keessa jiru yoo hin kabajamne siyaasni sun galma barbaadamu san bira ga'uu hin danda'u. Akkuma margaarru kana walxaxaa ta'eetiin marga lafarratti korma hodha'uu fi margi butute jedhame san ta'eetiin daa'iman irraa haga jaartii itti namni miidhamaa jira.